namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture Yesuus yommus namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraa hamma nagoo dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaadaa jedhee isa qabate namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama naboosuu hin qabu ofii kootiin mootuun itti rakkadhu namni biraan dura keessa lixa jedhee deebiseef. Yesuus immoo ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemittiin jedhe. Namichi achuma fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme guyyaa namichi kun fayyee guyyaa Sanbataa ture. Lakkoofsa 7. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 dubbisarra deebi'e. Ijoon har'a walii hojjetan lakkoofsa 7 qofa. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu bishaanicha keessa nama naboosuu hin qabu. Ofii kooti immoo utuun itti rakkadhu namni biraan na dura keessa lixa jedhee deebiseef. Waaqayyo har'a waan cimaa tokko natti mee dhufeedha. 8 fi gara 9 fi daqiiqaa 35 nama tokko meseejii barreessee ture. Namni sunaan saasa akka ka'e kanatu maturee kana waaqayyo alja'a torba natti mee kutaa lallabuudhu maturee isaa adda godhe meesee natti mee adda godhe dhageen beeku dubbadee sun beeku maturee kana arruma inni nun fuudhe waaqayyo biraa garuu isiniif har'a adda. Kan harka isaa ol qabatu ariitiidha. Akkas jedhee dubbadhaa maturee kan si dursee kaatee dursitu. Jedhan nuti baroo kan qabaate akkas jedhaa moo ergaadhaa. Sirriitti birriitti bilcheessaa akka jira waan si durse sana asii kaatee dursitaa jedha. Hin dhagahamne dhagahamaa jiru sagalee keessa dhageessisaati mee. Nama si biraa harka isaa qabiirraa asii akkas jedhi isa na durse asii ka'ee dursaa'e. Kuan tokko si durseera ammasin malee callu bara waaqayyo natti nimreedha waatu saba kanalu namni tokko gaafa walii wajjin nama lama ta'ee beeku harka olkaasa miilana dharkaa ba'ee miilana konnume miilana ani qaqqabatte miilana akka miila biichee godhe si dursiisa. Eewu kana madaqasas ilaabaa saalabaa Mata karaborebe, wakaya kanajera rawani jolle kodur sekna tulur saber najera. Nandur fame, nandur sabaru, wakandira nandur se mengala nandur se, tajajira nandur se, wandara nandur se, bekhumsa nandur se, mudan nandur se, misra chua kara pakke, anasti dur sasi kate kakabne. Namichi waggaa 38 dhukkubsatu kun bishaan bukkee ture. Namoonni goddanyaa saariyaasa nama kan qaban goddanyoota kansaa kan ta'an bishaan keessa buusaniiru. Bishaanichi waggaatti tokko socho'a. Namichis fayyeera. Namoonni baay'een fayyeen inni garuu kophaatti hafe. Nama kam achi ta'e kasara obbo Baruun fannoo sanii galani obbo Baruun fannoo fayyani obbo Baruun yaa waggaa darbe na biraa fayyaa galee nama lala waaqayyo jalatti beela hin dursitaala. Tuwi mana masih berat tuwi hari ini tuwi ras mata keessa raasaa kasara miila akka dursu waaqayyo karaa nama sanaa dubbataa jira. Seera raba. Harka isaa qabate miila na jalqaba andanya. Tokkoffaa irratti kan dursee gibii galchu seera. Harka keessa raasaa kasara miila leera. Inni jalqaba. Dursee mul'atu anaa'e. Financialiidhaan, economicaliidhaan,
Bravo. Rasa-rasa demi sebaru kabar rasa. Hangke kan tu bela. Walau cuma guru jaga di mana tinggal tu bela oleh raja. Amin. Bukan aman. Harga saya bukan naskah tu. Misracho. Nanti bergoftan. Kan sidur saya nanti harga sidur saya. Asaran kan sidur, harapan kan sidur, bekumsa kan sidur, wanuluma kan sidur. Akhirnya goftan nas sidur saya suratin sini. Yeronera laga tu. Nama berbuat. Nama untuk kodenya sata amin. Lapa bicara kamu. Bicara kalau rukke wajib tuan. Fayanik tiga lagi. Kanan jadi kanan rumsi batani. Nama cukup garu. Ini apa yang sate cakata. Garu kan sini buat alamani. Warna fayanik kalau warna nama cakap lagi duit teh. Bicara cisoi sara. Nama cukup apa ni mahul dia sate. Yesus Kristus yang kewalan ke kanap tuh. Amin. Hunde sate Yesus Kristus yang kewalan ke kanap tuh sebenarnya cuma balik. Harra haposin dari jadi itu nama kan berat dia jadi tu sarkan negari rancang sama nama. Kalau anda sih itu China macam gatok kan minju. Toko kebati di mana gudang di mana? Toko mulu sini kan di mana minju? Di mana di mana? Nama si berarti lo sini di mana? Di mana ini nama si berarti kami? Galuh kali sini bu harga kan? Ya misrachi, hunde sata Yesus irarkan, Yesus akalare, namicho, oh, payu barbada, ende, payu barbada, nama bena satu le, wakil sasot demi sedih lagi rusa, garu, tali sedusan, herum sisa pusilan, manajar dan kailan apatan, gabarakan negara dan cerainya kam, inna garu cakata akalare Yesus, sileke batu kali amma, garamana tinggal kursi teatra, warna kalah dua kursi kali mana tuh? Kailan rusomte barusan rusomte, lo kami bikin rusani, ergasi bile kuno. Amin. Hindu kita harga di batin nama. Kanaman. Wakai unel tiwera. Barana warna diploma tu, warna diploma barana tu warna digiri kayak rusa Yesus ini. Harga sekarang barana ya jadi. Warna wajah tu mana mata sana tegala konfirmasi Yesus. Barana ya jadi harga sekarang. Udah lila basere. Warna Afrika jalan tu ya jadi. Apa kabarnya tadi Afrika mata sana nama Yesus soalnya. Sebab Isa, lepas maju tu kan akan terusut. Irga kungkong kau tekan jarum dah fiamin aja tu. Lepas maju kalah rakyat jadi betul. Akan dusua kayu nanti maju lagi. Hah? Ya kan dus. Maka tarala. Hello. Biji tinggalnya. Biji tajam jeleknya. Biji farko tegaknya. Biji maya jadi kudusin. Warna lepas tinggal tapi tinggal tegaklah. Lama ulu tali yang korek pujar kawan. Amin. Abna laju. Sedih tidak mutu. Askabar. Yerong kekera harra Hindu sita asli kader sita. Warna sidusan dusit aja. Jadi mereka zara warna nandusan sana nandusan kaya jera. Nagam. Ilame. Ate balu, upo balu, ekele. Ilame.
Namni amanamee harka isaa ol kaasu. Miira nana turuusa lafa nama jiru kanaa kennuusa jedha. Jedhi guddisi maqaa Yesuus. Dabalaa dubbadha. Har'a kaaseera. Akka nuti waaqayyoon akkuma eeraayira. Ilillee fida. Thank you. Harka ol kaasaa sagalee kennu barsiifteef si haa galatuudha. Maqaan kee kabajamudha. Humna dhiiga Yesuusin ameen. Kan akka isaa kottaa lubbuu haaraa. Ortodoks, Musliim, waaqeffata. Kottaa galee lafa jirtanii. Kaatolik. Jira waaqayyo jira. Isa noora keessa galata waaqayyo jira. Kota mayu sodatina, amayu kota sodatina, ka kota. Cerah lagi kan ibe. Shisha dugatin susi tentanan habe. Kota sodatina. Lubun pun afur arna dukana kisah kira ifat rufanir. Ini lela ada Yesusin. Aduka kasira Kristus Yesusin jena. Faisal buku godade. Fulan era. Jena aduka nakon buku. Fulan era. Biya lafa. Setana. Oji saunduma. Ganera. Makako. Galme jirenya rat. Nafcafi. Makabat. Kanilma. Afro kullu. Sadanu agatokol. Amen, 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 amen. Jangan mesra semua. Sagal matan deh. Main mana ya lah? Ya kata orang apa? Jasa denang jadi kata denang. Mat jasa den. Kata orang mana ya lah? Gertoko bila, je toko erkena lete. Jas kabar kegesan. Yesus Kristus nanda. Tikabar. Hina dua rasi kera. Yesus Kristus mucaa kanarraa cabseera. Nagaa mucaa kanaaf haa ta'u. Hamaan irraa humna dhiiga Yesuusin ameen. Hin galateeffannu waa'ee jira. Isinitti toleera. Galateeffadhaa gamee.